nagaan siniif haa ta'u Fayyisaa Best One Financial irraa har'a warra EIDL'n apply gochuu barbaadaniif warra immoo already apply gootanii EIDL'n fudhattaniif odeeffannoo hin gargaara inni gara keessaniin ga'uuf iddoo kana dhufne. Egaa namoonni baay'een warri EIDL'oonii kana fudhattan loonii kana maaliif fayyadamuu dandeenya, akkamittiin deebisnee kafaluu dandeenya, dhalli isaa maal fakkaata kan jedhu karaa emailii, karaa tekstiitii, bilbilaanii gaaffii baay'ee nuun gahaa turtanii. Egaa gaaffiin keessan kana keessatti amma tokko isiniif deebi'a jedhee yaada. Egaa jalqaba gara hanga liqii kanaa yookaan loonii kanaa, EIDL'oonii kanaa isa jedhutti deemna. Egaa liqiin kuni bakka sadiitti qoodnee ilaaluu dandeenya. Tokkoffaan daalara tokko amma daalara 25tti. Inni kuni koolaateraalii qabu. Kun jechuun maalidha? Yoo liqii fudhanne kana kafaluu dadhabne mootummaan qabeenya keenya hin dhaalu jechuudha. Egaa namoonni baay'een warri hojii dhuunfaa hojjettan akka Uber, Lyft, taaksii faa, tiraakii faa hojjettan inni kun inni jalqabaa kuni inni amma 25 kuni baay'ee kan siniif ta'u isa kanadha jechuudha. Yommuu karaa adda addaa kondiishinii terms and conditionii isaa ilaallu inni kuni fudhachuun keessan hin oolu yoo ta'e inni kun gaariidha jedheen yaada yoo fudhachuuf murteessaniitu ta'e. Inni lammaffaan 25 amma 200tti. Inni kuni koolaateraal barbaachisa. Kun jechuun maal jechuudha? Qabeenya biizinesii keessanii mootummaan dhaaluu danda'a. Yoo sin isa waadaa galtan ji'aan kafaluu dadhabdan mootummaan qabeenya biizinesii keessanii fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu inni kun isa kana. Inni sadaffaan 200,000 ol liqii 200,000 ol yoo fudhattan yoo inni kunis koolaateraal qaba. Koolaateraal inni kun immoo qabeenya biizinesii keessanii duwwaatu hin ta'in qabeenya dhuunfaa keessanii illee fudhachuu danda'a mootummaan. Yoo isin kafaluu dadhabdan mana keessan, konkolaataa keessan, qabeenya kan keessan ta'e hunduma isaa mootummaan fudhachuu danda'a jechuudha. Egaa seerri isaa baay'ee qallatee baay'ee qalloodha. Kanaafuu akeekkannaa guddaatiin liqii kana fudhachuu qabna. Liqii kana dhalli isaa baay'ee gadi xiqqaa waan ta'eef waanuma callumannee fudhannu miti jechuudha. Liqiin kun EIDL'ooniin kun yookaan immoo economic injury disaster looniin kun maaliif kenname isa jedhu yoo ilaalle looniin kun nami biizinesii qabu tokko sababii COVID-19 biizinesiin isaa akka hojii hin dhaabneef yookaan immoo hojii isa COVID-19 dura hojjetaa ture smoothly akka itti fufuuf kan kennamedha. Kun jechuun maallaqni kun yookaan liqiin kun biizinesii keenya babal'isuuf, konkolaataa haaraa bituuf, moorgeejii ittiin kafaluuf kanaaf miti. Biizinesii isa hojjetaa turre utuu addaan hin kutin smoothly akka itti fufnu kan nu gargaarsu duwwaadha jechuudha. Isaa booda kan ilaallu maallaqa kanaan maal hojjechuun hin eeyyamamu isa jedhu. Maaltu hin eeyyamamu? Maallaqa kanaan maal hojjechuu hin dandeenyu isa jedhu ilaalla. Tokkoffaan dividendiif bonesii ittiin kafaluu hin dandeenyudha. Egaa dhaabbattoonni gurguddoonni warri hojjettoota isaaniif yookaan immoo ofii isaaniif bonesiif dividendii kafalan maallaqa kanaan kafaluu hin eeyyamamudha. Inni lammaffaan refinancing of long term debt jedhama. Long term debt yommuu jennu liqii ji'a 12 olitti fudhatu jechuudha. Liqii kafallee fixuuf waggaa tokko fudhatu jechuudha. Waggaa tokkoof isaa ol fudhatu jechuudha. So liqii kana fayyadamnee yookaan immoo liqii liqeeffanne kana EIDL'oonii kana fayyadamnee liqii sana ittiin kafaluu hin dandeenyu. Liqii umurii waggaa tokko olii qabu ittiin kafaluu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf konkolaataa liqiidhaan binnee yeroo ta'e yookaan immoo maallaqa baankiitiin binnee yeroo ta'e liqii baankii sana maallaqa kanaan kafaluu hin dandeenyu. EIDL'ooniitiin ofirraa kafallee fixuu hin dandeenyu. Garuu isa ji'aan kaffallu ittiin
ittiin kafalachuu hin dandeenya. Garuu ofirraa kafaleen fixaa dhalli maallaqa sanii liqeeffadheetti makiinaa bitee sun dhalli isaa guddaadha. Kanaafuu kana fayyadameeni ittiin ofirraa kafalee fixaa hin ta'u. Inni sadaffaan repair or replacement of physical damage jedha. Balaan adda addaa business property keenyarra yoo ga'e liqii kana fayyadamnee isa ittiin repair gochuu hin dandeenyu. Isa ittiin repair and maintenance fi maallaqa kana fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Inni kan biraani maallaqa kana ammas kanaaf fayyadamuu hin dandeenyu. Paying down or paying off another federal agency loan. Okay? Liqii federal agency irraa fudhanne kabraa yoo jiraate. Okay? Kabraa yoo jiraate maallaqa kana fayyadamnee ittiin kafaluu hin dandeenyu. Yookaan immoo maallaqa kanaan liqii kabraa kan irra jirru ittiin kafaluu hin dandeenyu. Kana duwwaa miti. Warri liqii kana fudhate mana tokko ka'ee yookaan immoo biizinesiin isaanii bakka tokko ka'ee bakka tokkotti godaanuu isaa dura yookaan immoo geddaruu dura SCBA beeksisuun dirqama. Kanaafuu relocation yoo gochuu barbaannu SCBA beeksisuu qabnaa jechuudha. Kabraanoo payment of any part of direct federal debt kafaluu hin dandeenyu maallaqa kanaan. Deetii adda addaa ta'uu danda'a. Mootummaa federaalaa irraa fudhanne maallaqa kanaan kafaluu hin dandeenyu except IRS debt. IRS debt yoo ta'e malee any federal debt maallaqa kanaan liqii kanaan kafaluu hin dandeenyu jechuudha. Egaa kana yoo jenne maalti eeyyamama? Maaliif fayyadamuu dandeenya isa jedhudha gaafiin inni ta'an. Isaan kanaaf fayyadamuu dandeenya. Tokkoffaa payroll cost. Kun jechuun maal jechuudha? Hojjettoota qaba, hojjetaa qaba yoo ta'e biizinesiin kun hojii nun hojjennu sun hojjettoota qabna yoo ta'e mindaa hojjettoota keenya kafaluu dandeenya. Mindaa ofii keenyaas kafaluu dandeenya. Okay? Kanaaf fayyadamuu dandeenya. Inni lammaffaa fixed debt kafaluu dandeenya. Fakkeenyaaf mortgagii biizinesii keenyaa, rentii biizinesii keenyaa, liizii biizinesii keenyaa ittiin kafaluu ni dandeenya jechuudha. Okay? Kun amma asirratti kan ilaaluu nurra jiru, kan xiyyeeffachuu nurra jiru, mortgagii kafaluu dandeenya, rentii kafaluu dandeenya, liizii kafaluu dandeenya yommuu jennu personal lease, personal mortgage, personal rent jechuu miti. Ka biizinesii keenyaa jechuudha. Okay? Ka office rentii qabne yoo ta'e. Yookaan immoo biildingii adda addaa ka biizinesiitti hojjennu qabne yoo ta'e mortgagii isaa jechuudha malee personal mortgage jechuu miti. Inni sadaffaa kan ittiin fayyadamuu dandeenyu accounts payable keenya ittiin kafalachuu dandeenya. Accounts payable kun liqii waggaa tokko gaditti kafalamu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf akka credit cardii. Biizinesiin keenya credit cardii qaba yoo ta'e yookaan immoo credit cardii biizinesii keenyaaf fayyadamnu qabna yoo ta'e liqii credit cardii keenya ittiin kafaluu ni dandeenya. Utility biizinesii keenyaa utility expense biizinesii keenyaa qabna yoo ta'e ittiin kafalachuu dandeenya jechuudha. Electric biilii ta'uu danda'a, gaazii ta'uu danda'a, waan adda addaa utility bills ka jedhamu kana ka biizinesii keenyaa ittiin kafaluu ni dandeenya. Egaasitti maal gochuu hin dandeenyu? Konkolaataa haaraa ittiin bitachuu hin dandeenyu. Mortgagii mana keenyaa ittiin kafalachuu hin dandeenyu. Biizinesii keenya ittiin babal'isuu hin dandeenyu. Maal dandeenya? Isuma biizinesii keenya run gochuuf nu dandeessu duwwaa. Fakkeenyaaf boba'aa konkolaataa keenya biizinesii fayyadamnu sana fakkeenyaaf warra akka Uber taaksii yoo ta'e boba'aa ittiin bituu hin danda'u. Inshuraansii konkolaataa isaanii ittiin kafalachuu ni danda'u. Looniin makiinaa keessan irra jira yoo ta'e yookaan immoo liqiidhaan konkolaataa sana bittan yoo ta'e kan ji'a kafaltii ji'a sirrirraa eegamu sana ittiin kafalachuu hin dandeessu. Garuu maal gochuu hin dandeessani? Hunduma isaa takkuma walitti qabdanii liqii konkolaataa keessanii sana takkuma kafaluu hin dandeessani. Maaliif danda'amu? Ji'aan kafaltii ji'a ittiin kafalamuu ni danda'a.
inshuraansii di kafalamuu ni danda'a. Boba'aasaa ittiin kafalamuu ni danda'a. Credit kaardii biizinesii keessaniif fayyadamtan ittiin kafalamuu ni danda'a. Malee waan haaraa waan biizinesii ittiin babal'isuu maallaqa kanaan gochuun hin danda'amu jechuudha. Kana duwwaa immoo miti. Baasii biizinesii kana baasii maallaqa kana fayyadamtanii baastan risiitii isaa ol kaa'uu qabdu. Okay? Record retentioniin jiraachuu qaba. Okay? Sababiin isaa kuni maali? Yeroo barbaade SCBA'n audiitera isinitti ergee audiit isin gochiisuu danda'a. Maaliif fayyadamte? Meemee baasii maallaqa kana fayyadamtee baafte risiitii isaa nutti agarsiisi jechuu danda'u. Yoo maallaqa kana kan ittiin fayyadamne risiitii isaa sirriitti amansiisaa akka ta'e agarsiisuu dadhabne seera isa mallatteessine sana kontraata mallatteessine sana cabsine irra jechuudha. Yoo cabsine immoo maaltu dhufa? Adabbiin dhufa. Adabbiin isaa sun amma persentii 150dha. Persentii 150 adabbiin isaa. Kanaafuu baay'ee siireesii waan ta'eefi sirriitti hubannaadhaan akeekkannaadhaan liqii fudhanne kana fayyadamuun nurra jiraachuudha. Nus idillooniif appilaayi goonee turree garuu isa liqii kana hin fudhanne nuun. Sababiin isaa seerri isaa bishaan caalaa waan qallateef loon isaanii kana nuun dikilaayinii goone. Inni itti fufu gaaffiin inni itti fufu loonii fudhanne kana yoo dafnee kaffalle yookaan immoo waggaa tokkotti waggaa lamatti yoo kaffalle dhala isaa attam goona. Dhalli isaa inni waggaa 30tti shallagame suni irraa nuuf hir'atamoo akkamitti isa jedhudha gaaffiin. Inni kuni namni dafee kaffaluu barbaade dafee kaffaluu ni danda'a. Dhala isaa kan waggaa 30tti shallagame sana mini ka kaffalamu. Ammuma baalaansii sinirra jiru irratti hundaa'e jechuudha. Dhalli isaa kan kaffaltan sun. So waggaa lamatti yoo kaffaltanii fixuu dandeessan dhalli isaas akkasumattiin irraa gadi muramaa jechuudha. Egaa yoommoo kaffaluu barbaaddan akkamittiin kaffalaasa jedhu online pay.gov jettanii deemtanii liqiisa fudhattatan ammuma kana deebisuu barbaaddanis achirra deemtanii kaffaluu ni dandeessu. Bilbila amma iskiriinii irratti agartan kanarraanis bilbiltanii ibsa dabalataa argachuu dandeessu. Iimeelis immoo akkasuma iskiriinii irratti agartan kanaan kontaaktii gootanii ibsa bal'aa yookaan immoo akkamiin deebisuu akka dandeessan yookaan immoo akkamiin kaffaluu akka dandeessan ibsa argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa kana fakkaataa sirriitti yaada kanatti yaadaa fudhachuun yoo sirriirra jira ta'ee amman fudhachuun akkasin irra jiru warri fudhattan immoo loonii kana akkamiin fayyadamuun akkasin irra jiru sirriitti yaadaan siniin jedha. Egaa kana fakkaataa viidiyoo kana yoo jaallattan like fi subscribe gochuun dagatiina. Gara fuulduraatti tooppikii biraatiin amma wal agarrutti nagaan naa ta'a.